Daawwata wiirtuu maachaftuu lamaa Finfinnee biitu faana akkamii gurgurama. Didi maaliif godaanis yoo jedhanii ajjeesii irratti tuqii lafa kee lakkisini. Eenyu baashiitti gurmaa kan seenaa natti nuuf qaroo keenya lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama. Daawwattootaa fi hordoftoota AGM Mastarpilaaniin magaalaa Finfinnee kan lubbuun qeerroo 5,000 oliin itti wareegame namni 100,000 itti hidhame gama 10,000tti lakkaa'amu mootuu biyyarraa itti godaansifame deebi'ame sirna wayyaanee jalatti kan badee ture amma kinootii biltsiginnaan deebistee mastarpilaanii lafa Oromoo saamuu kan qeef qabeenya Oromoo irraa Oromoo buqqisu guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee keessatti jalqabameeti jira. Manni marii magaalaa Finfinnees kana raggaasiseeti jira. Oromoon dammaquu qaba akkuma gaaf duraanii sanitti diduu qaba. Dammaqi lakkii Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaabni amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfattee haala galani. Dammaqi lakkii Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaabni amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfattee haala galani. Nagaa siin dagannee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeessi guyyaarraa magaalaa Finfinnee irraas qari'u baay'ee kan nama rifachiisuu fi kan onnee nama cabsuudha. Mastarpilaaniin magaalaa Finfinnee akka deebi'ee dhagahame. Magaalicha keessatti wanta addaatu gaggeeffamaati jira. Sirni Oromoo lafarraa buqqisuu, qonnaan bulaa Oromoo rakkisuu, daldalaa Oromoo fi horsiisee bulaa Oromoo qullatti hambisuu itti fufeet jira. Guyyaa har'aa odeessi magaalaa Finfinnee irraa bahu akka agarsiisutti magaalli Finfinnee kutaa bulchiinsaa 11 hundeesse. Kutaa bulchiinsi 11 kun amma kan mogga'e maqaa Lammii Kuraa jedhamuuni. Lammii Kuraa daangaa magaalaa Finfinnee yoo ta'u magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa kan daangessu yeroo amma Oromiyaa irraa fudhatanii caasaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee jalatti maxxansanii jiru. Waan baay'ee nama gaddisiisu yeroo waan kana godhan akka waan Oromoof yaadaniitti kan taasisanidha. Garuu dubbii Oromoo buqqisuu fi Oromoo miidhuu akka ta'e hanga yeroo gabaasa kana isiniif qindeessutti miidiyaan OBN odeessa kana karaa fuula Facebook isaatiin akka hin dabarsin isinitti himuu barbaada. Akkuma odeessa kana agarreen miidiyaaleen Oromoo kan maqaa mootummaa jala jiran mee maal jedhan dhimmicha jennee yoo dhaqnee jala laallu tokkoon isaaniillee akka hin gabaasintu mul'ate. Isaan keessaa tokkoffaan OBN'dha. OBN hanga yeroo odeessa kana isinii qindeessee isiniif dubbisuutitti waa'ee Lammii Kuraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa 11 kana wanti inni dubbate hin jiru. Kanaaf wanti kun ummata Oromoo miidhuu isaa kallattiin kan beekamu OBN dhimma kana lagatu isaati. Ummanni Oromoo gaafiin inni magaalaa Finfinnee irraa qabu in deebi'a jennee osoo eeynu akkasuma warri biltsiginnaas gaafii Oromoo hundaa in deebisna jedhanii ummata Oromoo osoo gowwoomsan wanti qeerroon Oromoo hedduun itti wareegamee fi dhiigni hedduun itti dhangala'e mastarpilaaniin Finfinnee kinootiin adde Adaanach Abeebeetiin hojiirra ooleet jira. Akka warri keessa beeku nuuf himetti adde Adaanach Abeebee murtee kana kan fudhatte yaadicha mana maree magaalichaatiif dhiyeessite manni maree magaalichaa raggaasise nafxanyoota magaalaa Finfinnee biratti fudhatama guddaa argachuuf akka ta'edha. Kaayyoon nafxanyaa Oromoo lafarraa buqqisuu qeef qabeenya Oromoo saamuu eenyummaa aadaa lafichaa jijjiiruu fi eenyummaa sabichaa jijjiiruudha. Kanaaf immootu hawwii isaanii guddaa ture. Yeroo injinar Takkaalaa Uumaa san akka malee waan kana godhuudhaaf tattaafachaa turaniyyuu malee hamma tokko injinar Takkaalaa Uumaa wanticha didee lafti Oromoo akka hin saamamne godhaa ture. Sababa kanaaf nafxanyaan magaalaa Finfinnee Iskandar Naggaa jalatti galmaa'uudhaan Takkaalaa Uumaa irratti duula hamaa gaggeessaa turuun isii ni yaadatama. Kallattii kanaan Takkaalaa Uumaa waa'ee lafaa irratti isin hin dhaga'u jedhee waan dideef Dr. Abiy Ahmadis sirna nafxanyaa inni ijaaruu hedduu Takkaalaan waan harkatti fashaleesse. Dr. Abiy Ahmad Takkaalaa Uumaa bakka sanii kaasee nama waan kana akka inni jetti raawwatuu fi danda'u adde Adaanach Abeebee bakka san kaa'eet jira.
Ummanni Oromoo gaafii waggaa 130 magaalaa Finfinnee irratti qabaachaa ture in deebisa jedhee waadaa kan gale Dr. Abiy Ahmad erga aangootti dhufee humna isaa jabeeffate waadaa uummata Oromoo ganuudhaan gaafii Oromoo hin deebisa jedhes irraanfachuudhaan sirna nafxanyaa ijaaruutti gale. Osoo Oromoon dhimma Finfinnee irratti gaafii qabu Dr. Abiyyiin deebisa jedhu Dr. Abiyyi faallaasanii handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee caffee araaraatti siidaa Miilikii fi Haayila Sillaasee ijaaruudhaan gaafii nafxanyootaa deebisuudhaan gaafii abbummaa magaalaa Finfinnee Oromoon qabu lafa jala dabarsee akka hin deebinetti awwaaluudhaaf yaaleet jira. Garuu gaafiin Oromoo dhiibbaa fi cunqursaa warra biltsiginnaatiin akka hin awwaalamne fakkeenya bara Miilik, Haayila Sillaasee, Dargiif Wayyaanee irraa fudhachuun hin danda'ama. Ummati Oromoo yeroo akkatti dammaqee irree tokkoon falmataa jiru kanatti kallattii kamiinuu dantaa Oromoo hin fudhanna jechuun waan hin yaadamne. Yeroo ammaa kana lammii kuraa guyyaa har'aa manni maree magaalaa Finfinnee caasaa bulchiinsa magaalaa jalatti caasessuudhaan kutaa bulchiinsa 11 jechuudhaan murteesseet jira. Ummanni Oromoo isa kana dhaabbatee cal'isee laalataanaan guutumaan guututti magaalaan Adaamallee osoo hin hafin Bishooftuu, Sabbataa, Galaan, Buraayyuu, Sulultaan osoo hin hafin hundi isaa fudhatamuufi yaa marqaa si afuufuun si liqimsuufi akkuma jedhamu san dhimmi lammii kuraa kunin yeroo itti aanu akkamitti lafa Oromoo daangaa Finfinnee marsanii jiran akka nyaatu hedan kan agarsiisudha. Dr. Abiy Ahmad dubbii magaalaa Finfinnee gaafa dhukkaamsu hedduu gaafa koyyee faceetiin wal qabatee qeerroon hedduun hiriira bahee dachii sochoosan Dr. Abiy Ahmad adde Xayyibaa Hasanii fi namoota hedduu koree qindeessuudhaan mufaariyaat kaamilfaas itti dabaluudhaan waa'ee daangaa magaalaa Finfinnee akka qoratan jedhee uummata tasgabbeessuun isaa ni yaadatama. Garuu Dr. Abiy Ahmad gaafsan koreessan kan hundeesseef dhugaadhaan waa'ee daangaa magaalaa Finfinnee akka qoratan osoo hin taane gaafichi uummanni yeroo sanitti ka'ee fi dammaqiinsa uummanni yeroo san ka'e tasgabbeessuudhaaf, uummata cal'isiisuudhaaf, uummata afaan qabuudhaaf, uummata gowwoomsuudhaaf kan dhimma itti bahedha. Kinootiin bara kana Lammaa Magarsaa fa'aas dhahamanii adde Xayyibaa fa'aanis dhahamanii ari'amanii warri gaafii san qeerroo irraa fudhatee waadaa san uummata irraa fudhatee deeme Lammaa fi Xayyibaanis ari'amaniiti jiru. Waadaan Oromoo achitti cabeeti jira. Kinootii amma lafti Oromoo bifa kanaan gurguramaa jira. Ummanni Oromoo akkuma bara kaaniitti jabaatee falmatee mirga isaa kabachiifachuu qaba. Akkuma Mastarpilaanii haqsisetti gaafiin magaalaa Finfinnee daddaffitti filannoo duratti akka furamu qabsoo finiinsuu qaba. Jawaar fa'aa hidhaatti ol darbanii Hacaaluu fa'aa ajjeesuudhaan akkasuma qabsaa'ota hedduu mana hidhaatti ol darbuudhaan lafa Oromoo shanaanutti galaniiti jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa wantichi waan baay'ee nama dallansiisuu fi waan baay'ee nama aarsudha. Kuni dhiiga ilmaan Oromootii fi reeffa ilmaan Oromoo lafee ilmaan Oromoo capheetti qoosudha jechuudhaan immootu qeerroon dhaadataa jira. Qeerroon akkuma oduu kana dhagaheen dallansuu isaa karaa sooshaal miidiyaatiin ibsataa kan ture mootummaan abbaa irree abbummaa magaalaa Finfinnee Oromoodhaaf mirkaneessee magaalaa Finfinnee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti yoo hin deebifne nuufi biltsiginnaan barana yookaan nutu dhabama yookaan biltsiginnatu dhabama jechuudhaan qeerroon dhaadateet jira. Qeerroon gaachanni sabaa yeroo ammaa kana bifa hamaa ta'een uf qindeessaa kan jiru yoo ta'u Jawaar Muhammad faayidaa baasuu irraa ka'ee daangaa magaalaa Finfinnee sararuu irraa ka'ee magaalaa Finfinnee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti deebisuu irraa ka'ee akkasuma mirga hiree ofii mataa ofiitiin murteeffachuu fi mirga ofiin of bulchuu isaa sirnaan hojiirra oolfachuudhaaf qeerroon qindoominaan hojjetaa jira. Manni maree magaalaa Finfinnee guyyaa har'aa akkuma lammii kuraa kutaa 11 jechuudhaan caasisetti manni maree magaalaa Finfinnee muudamoota biraas dabaleet jira. Muudama kanaan manni maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee yaa'ii 8ffaa bara hojii tokkoffaa itti aantu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanach Abeebee dhiyaateen muudamni garagaraa guyyaa har'aa raga'eet jira. Bu'uura kanaan tokkoffaa obbo Xiratuu Bayyanaa sadarkaa itti aanaatti kantiibaa hoogganaa biiroo hojii gaggeessaa magaalaa. Lammaffaa Dr. Maskaram Fallaqaa hooggantuu biiroo bulchiinsa misooma manneeni. Sadaffaa Injinar Ayyaanash Hayilamaariyaam hooggantuu biiroo kominikeeshinii. Afuraffaan Dr. Maskaram Mitikuu komishinara karooraa. Shanaffaan Dr. Milkeessaa Jagamaa hoogganaa biiroo bulchiinsa misooma lafaa. Jaffaan obbo Tafarraa Mollaa hoogganaa biiroo hojjetaa fi hawaasummaa. Torbaffaan Dr. Muluqan Habtaa hoogganaa biiroo industiriiti. Waan nama ajaa'ibu muudama kana keessatti
haalli walqixxummaa waan jirus hin fakkaatu. Waan nama ajaa'ibu muudama kana keessa hanga amma maqaan yoo laalan mul'atu maqaan Oromoo tokko qofa. Kanaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti muudama namoota 8 har'a dhiyaate keessa nama tokkotu Oromoodha. Magaalli Finfinnee magaalaa Oromoo taatee osoo jirtu sadarkaa kanatti Oromoon bulchiinsa keessaa dhiibbamuun sirni nafxanyaa diriiree lafa qabataa jiraachuu isaa kan nutti agarsiisudha. Uummanni Oromoo ulee isatti aggaamamte kana akkamittiin akka ofirraa qolatu isatu beekam. Kanaaf jabaatee wal qindeessee wal gurmeessee ulee kana ofirraa qolatuun waan sabaa qabdi qeerroon itti qophaa'uun dhaamsa kenna. Kanumatti aansee as keessatti wal qixxummaan amantaa kan hin jirree fi lakkoofsa tokkorraa kaasee hanga 8tti namni amantaa muslimaa hordofu akka as keessa hin jirre ragaan dhiyaate kun ni agarsiisa. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo haalli magaalaa Finfinnee kana fakkaata. Adde Adaanach Abeebee uummata gowwoomsuudhaaf immoo akki jettee magaalaan amma caasifame kutaan bulchiinsi amma caasifame lammii kuraa kun lafa Oromoo irraa saamamee osoo hin taane kutaa bulchiinsa duraaf ture Boolee fi Yekkaa irraa kan walitti fuudhamee caasifame jechuudhaan uummata Oromoo gowwoomsuudhaaf yaaltee turte. Osoo akkas ta'uu baatee miidiyaalee mootummaatii fi hooggantoota mootummaattu waan kana akka gaariitti faarsaa ture. Uummanni Oromoo saamicha lafaa guyyaa kaleessaa waggoota 150 dura eegare kan ammas itti fufee jiru kana yeroo dhumaatiif ofirraa qolachuudhaaf gadi taa'ee waliin mari'achuun fala marii hin qabne ta'uu qeerroon beeksiseeti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa asoosama afaan Oromoo guyyaa guyyaan isiniif dhiyeessuu itti deebinee hordofuudhaaf diskiripshinii jala seenuudhaan asoosama guyyaa irraa isiniif dhiyaate hordofuun hin irraanfatinaan dhaamsa kennaa. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon ammaaf qabannee kanumaan raawwata. Odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agaruutti turtii gaarii isiniif haa taatu.